Kabajamoo obbo Haayiluu Addunyaa hoogganaa biiroo kominikeeshinii biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannoo Oromiyaa kabajamtoota hooggantoota olaanoo sadarkaa federaalaa fi sadarkaa naannoo Oromiyaattis akkasumas sadarkaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti asitti argamtan kabajamtoota abbootii gadaa kabajamtoota qarree fi qeerroo kabajamtoota abbootii qabeenyaa hundeessitoota miidiyaa Jirraa Neetworkii kabajamtoota hirmaattoota duraan dursinee sagantaa har'aa kana sagantaa hundeessa Jirraa miidiyaa Neetworkii irratti yaamicha isinii goone kabajuudhaan asitti argamu keessanii baga nagayaan dhuftan an haa dhufu isiniin jedha. Egaa Jirraa miidiyaa Neetwork guyyaa har'aa kana yeroo hundeessinu bu'aa bayii waggaa 3 dura yaadni kun ka'ee yaada kana gara qabatamaatti wantoonni hundi oguu kaan yaadarraa qabu. Yaada kana gara hojiitti jijjiiruudhaan gara barreeffamaatti fiduudhaan isarraa ka'uudhaan immoo haala qabatamaa akka biyya keenyaattis akka addunyaattis akka Afrikaattis miidiyaalee wajjin jiran wal qabsiisnee maal yoo hojjanne saba kana guutuu gochuu dandeenya. Hanqinni akka Oromootti akka biyyaatti qabnu maali kan jedhu laallee Jirraa miidiyaa Neetwork kan hundeessine ta'uusaa isiniif ibsuu barbaada. Miidiyaa kana yeroo hundeessinu kana dura miidiyaan saba kanaaf afaanii gurratee dhugaa uummata kanatti himee dhugaa uummanni kun qabu addunyaaf beeksisee seenaa fi seenessuu uummata keenya irratti gaggeeffamaa ture sirreessuu keessatti miidiyaaleen akka biyyaatti qabnu jaboo kanarratti kan hojjetan osoo hin ta'in cinaan gartummaa qaama tokkoo kan ta'an cinaan kan qaama hundeessee kan ta'an dhugaa hunda galeessa kan ta'e yookaan dhugaa waloo hawaasni kun qabu biyya kana ijaaruu keessatti Afrikaa utubuu keessatti uummanni sabni guddaan kun qabu miidiyaaleen bifa saniin kaasan muraasa akka sabaattis miidiyaaleen nu qabnu akka naannoottis miidiyaaleen qubaan lakkaawwamanidha. Kanaaf uummanni Oromoo hayyuu qaba. Uummanni Oromoo qabaataa qaba. Uummanni Oromoo beekaa qaba. Kan qabu kan akkamitti walitti fidnee hanqina uummanni keenya qabu yookaan immoo iddoo rakkoo hawaasni keenya jiru keessaa itti agarsiisuu dandeenya. Kan nagannee maallaqatti argannu fi bu'aatti argannu qofa osoo hin ta'in hawaasni kun iddoo itti roorroo isaa itti ibsatu iddoo wantoonni qajeelaniif itti ibsatu akkasumas mootummaa fi uummata jidduutti dildila ta'ee rakkoo gama hawaasummaa gama diinagdee gama siyaasaa akkasumas waliin jireenyatti isa mudatu kan itti wal baru hanqina miidiyaa hedduu waan qabuuf Jirraa miidiyaa Neetwork yeroo hundeessinu kana hunda jiddu galeessa godhanneeti jechuudha. Kanaaf hundi keenya miidiyaan kun har'a yeroo hundeessinu qaamni asitti argamtan kun qabeenya keessan kan waloo keenyaati dhugaa uummata keenyaa kan baasudha hanqina akka sabaattis ta'e akka biyyaatti qabnu kan guutuudha jennee amanna akka sabaatti saba guddaadha miidiyaan nu qabnu garuu qubaan lakkaawwamuu biraan dabranii jechuudha. Kan ammoo guutuu kan qabnu nama biraati miti ana isini qaama Oromiyaa keessatti dadhabdee Oromoo ayaafin hojjedha jedhu hundinuu kana baachuun dirqama isaati jechuudha. Akka ilma namaatitti wantoota guyyaatti galii irraa argannu hojjechuun hin danda'amu. Haa ta'u garuu wantoota guyyaa guyyaatti galii irraa argannu irraa gammachuu mataa keenyaa qofa argachuu dandeenya. Garuu akka sabaatti akka biyyaatti wantoonni waan kana guutuu danda'an waan sabaa hojjetan wanti seenaa duraan kaasnuuf abbootii keenya dabra wanni kaasnuuf bu'uura har'a irra geenyeef abaqaala har'a firii isaa nyaachuu eegalle kanaaf qabsoo guddaa waan gaggeessaniif wanni isaan qabsaawaniif waan biraatiif miti. Kanumaaf sabni kun dhageettii fi gurraa dhageettii akka argatu waan inni kaasu akka fudhatamu seenaa fi seenessuun akka hin taanetti isarratti barreeffame akka sirraa'u kanaaf abbootiin keenya kan qabsaa'an nus qabsoo keessa kan turre. Kan ammoo kan gochuu dandeenyu addunyaa jijjiirama keessa jirtu kana keessatti haalli feek niwus itti guddachaa itti deemaa jiru oduulee sobaa itti guddachaa itti deemaa jiru kan ammoo sirreessuudhaaf miidiyaaleen gahee guddaa qaban jechuudha. Kanaaf hundeeffama keenya irraa miidiyaa haqaa sagalee uummataa taana jennee kan hundeessine waan ta'eef guyyaa har'aa kana yaamicha keenya kabajanii asitti argamuu keessanii hedduu galatoomaa jechaa hojiileen gama seera qabeessummaa isaa hundeessuudhaaf hojii wal qabatee akkasumas dhimmoota istuudiyoodhaaf barbaachisan bu'uuraan lafa keenyee hojiitti eegaseennee ji'oota muraasa lakkoofsinee jira yuutuubiidhaa fi fuula feesbuukiitiin. Amma immoo televezyiinaatti baana jennee yaadaa jirra waan ta'eef isa kana uummanni asitti argamtan hundi nu cinaa dhaabbattanii tumsitanii galma gahinsa isaatiif akka nu cinaa dhaabbattan jecha asumaan dhaamsa kootu xumuraa itti aansuudhaan waan keessa dabarre daayirektara olaanaadhaan waan dhiyaatuuf
ani gabaabumatti kana jechuu barbaada. Baga nagayaan dhuftan anaa dhufu ulfaadha. Hayyee kabajamtoota keessummoota keenyaa waamicha keenya kabajanii sagantaa seena qabeessa kanarratti argamuu keessaniif galataa fi kabaja guddaa isiniif qabnu isiniif ibsuu barbaada. Kanatti aansuudhaan Jirraa Miidiyaa Niitoork dhaabbata miidiyaa ta'ee hundeeffamuuf akka yaadatti erga bu'uureffame kan bubbule yoo ta'u qorannoo fi qo'annoo bal'aa erga godhameen booda barbaachisummaan isaa bu'aa qorannoo irratti hundaa'uun itti amanamuudhaan bara 2012 ji'a hagayyaa irraa eegaluun adeemsa seeraa miidiyaalee biyya keenyaa eeguudhaan ulaagaa miidiyaan tokko barbaachisu xumuruun bara 2013 ji'a Sadaasaa keessa broadcastingii biyyaalessa Itoophiyaa irraa eeyyama tamsaasa televezyiinii argatee jira. Bu'uura yaada kanaa hundeessitoota miidiyaa kanaa yommuu ta'u, yaadni bu'uureessitoota dhaabbaticha qorannoo fi qo'annoon mirkanaa'uudhaan hanqina miidiyaa akka sabaatti, akka sirnaatti, akka biyyaatti qabnu guuttachuudhaaf miidiyaan kun kan hundaa'edha. Dhaabbanni Jirraa Miidiyaa Niitoork JMN TV adeemsa jijjiirama biyyi teenya keessa jirtu utubuu guddina dinagdee siyaasa fi hawaasummaa biyya keenyaa cimsuun biyya keenya bu'uura cimaa irra ijaaruudhaaf miidiyaa kutannoon hojjechuuf kaayeffateedha. Guddinni dinagdee siyaasa fi hawaasummaa biyya tokkoof miidiyaan iddoo guddaa akkuma qabu Jirraa Miidiyaa Niitoorkii dhaabbata dinagdee dargaggootaa qonnaan bultoota hawaasa bal'aa biyya keenyaa tumsuun guddina dinagdee biyya keenyatiif fuulduratti tarkaanfachiisuuf waanjoo hiyyummaa biyyi teenya itti waamamtu buqqisuun biyya teenya tarree biyyoota guddataniititti hiriirsuuf miidiyaa hundaa'edha. Guddinni aadaa, seenaa, duudhaa, safuu fi safeeffannaa, afaan, aartii, muuziqaa, tiyaatira, hogbarruu fi hambaawwanii fi calaqqeewwan biyya keenyaa guddisuun dagaagsuu addunyaatti beeksisuu fi dhalootaa dhalootatti dabarsuu keessatti xiyyeeffannaa olaanaadhaan kan hojjetu ta'a. Dhaabbanni Jirraa Miidiyaa Niitoork JMN TV wanti adda isa godhu dinagdee siyaasa hawaasummaa uummata biyya keenyaa giddugaleessa godhachuun odeeffannoowwan guddina dinagdee siyaasa hawaasummaa uummattoota biyya keenyaa utubuu irratti fuulleeffachuudhaan afaanota 8 oliin tamsaasuudhaaf kaayeffatee hojjechuudhaaf kan hundaa'e ta'a. Jirraa Miidiyaa Niitoork akka sabaatti, akka sirnaa fi akka biyyaatti hanqinoonni gama miidiyaatiin qabnu baay'ee gadaanaa fi kan qubaan lakkaa'ama yoo ta'u, Jirraa Miidiyaa Niitoork tarree miidiyaaleewwan addunyaatitti yaamamee tarree miidiyaalee addunyaatitti akkaataa miidiyaaleen addunyaa itti hojjechuu danda'aniin tarree sanaan hojjechuudhaaf kaayeffatee kan hundaa'e yoo ta'u, miidiyaan kun miidiyaa yeroo dheeraa qorannoo bal'aadhaan hundaa'edha. Miidiyaan kun akka miidiyaalee addunyaatitti miidiyaa jabaa akka ta'uuf, miidiyaa hunda galeessa ta'e, miidiyaa garee tokko hin qabanne, miidiyaa garee siyaasa yookiin garee amantaa tokko, miidiyaa garee saba tokko qofa leellisu osoo hin taane, miidiyaa sabaaf sablammii biyya kanaa giddugaleeffachuudhaan, aantummaa biyya keenyaa eeguudhaan, giddugaleessummaa akkaataa miidiyaalee addunyaatti miidiyaa hojjetudha. Miidiyaan kun hundeeffamuudhaaf qaamoleen addatti tumsanuuf taasisan dabalatee galata guddaan qaba. Keessattuu miseensota boordii Jirraa Miidiyaa Niitoork dhaabbilee fi namoota miidiyaa kana jalqaba irraa hanga ammaatti yaadan beekumsaan maallaqaan tumsuudhaan asiin ga'an hundaaf maqaa dhaabbata Jirraa Miidiyaa Niitoorkitiin galata guddaa galchuuf hin barbaada. Dhumarratti miidiyaan kun miidiyaa hunda keessanii waan ta'eef miidiyaa keessan waan dandeessan hundaan akka bira dhaabbattan akka tumsitan miidiyaan kun iddoo inni
dogoggoreetti akka keektan akka sirreessitan miidiyaan kun nun eegalee isiniin xumurama. Miidiyaan kun miidiyaa namoota gartuu muraasan hundaa osoo hin taane miidiyaa akka miidiyaalee biyya keenyaa osoo hin taane miidiyaa boordii mataa isaa danda'e qabu, miidiyaa hooggansa mataa isaa danda'e qabu, miidiyaa hunda galeessummaadhaan hojjetu jennee waan dhaabneef miidiyaa kana bukkee gama dandeessanii akka bira dhaabbattan gama numaanaan isiniif dhaaba. Waan nu kabajanii asitti argamtaniif guddaa galatoomaa. Horaa bulaa deemanaa. Kabajamoo Aadde Sa'aadaa Usmaan walitti qabduu boordii Jirraa Miidiyaa Neetwoork, kabajamtoota hooggantoota mootummaa sadarkaa federaalaa fi naannoo asitti argamtan, kabajamtoota hirmaattota sagantaa eeb miidiyaa Jirraa Neetwoork, baga nagaan dhuftan, baga gammaddan jechuun barbaada. Jaarraan 21ffaa keessa jiru keessatti odeeffannoon wantoota bu'uuraa dhala namaaf barbaachisaa ta'an keessaa isa tokko ta'aa dhufee jira. Fedhii odeeffannoo dhala namaa kan immoo kan guutu, kan sooru miidiyaadha. Miidiyaan barsiisuu, odeeffannoo kennuu, bashannansiisuun guddina dinagdee, hawaasummaa akkasumas siyaasaa saba tokko keessatti gahee olaanaa qaba. Miidiyaan kanaaf humna guddaadha jedhama. Humna dhugaa baasuus dabsuus danda'u. Humna jeequmsa kaasuus nagaa buusuus danda'u. Walumaa galatti miidiyaan ijaaruus ta'e diiguus keessatti gahee olaanaa qaba jechaadha. Kanaaf jijjiirama saffisaa teknoolojii odeeffannoo irratti mul'ataa jiru wal qabatee addunyaan keenya oduu sabaa kalaqamuun qormaata guddaa keessa galtee jirti. Haalli biyya keenyaaf naannoo keenyas kanuma keessatti ilaalama. Uummanni Oromoo miidiyaa jajjaboo teknoolojii ammayyaa hidhatan beekumsaaf naamusa guddaa gonfatan ta'anii akka jiraatan qabaachuus qaba. Uummanni keenya baroota dheeraaf miidiyaa afaan, aadaa, seenaa isaa ol kaasanii mul'isan, barsiisaniif bashannansiisan dursee waan hin qabaanneef dhugaan isaa haalamaa, seenaan isaa saamamaa fi dhokfamaa ture. Kanaaf miidiyaan dhugaa qotee baasu, seenaa dhugaa barsiisu, seenessa dabe qajeelchuu ni danda'a. Injifannoo saamame kan deebisu, ijaarsa sabaa kan sirneessu danda'uuf meeshaa jabaa. Kanaaf uummanni Oromoo miidiyaalee humna jabaa qaban, dorgomaa ta'an, akkasumas dhiibbaa uumuu danda'an horachuu danda'u qaba. Miidiyaalee mootummaas ta'e kan dhuunfaa hidhannoo isaanii cimsachuun ga'umsaan akka hojjetan mootummaan fedhii olaanaa qaba. Kanaafis sirni bilisummaa miidiyaa kan tiksu hojiirra oolee jira. Bilisummaa miidiyaa kenname kana keessatti hojjechuun, olaantummaa seeraa kabachiisuun miidiyaa tokkorraa eegama jechaadha. Jirraa Miidiyaa Neetwoorkis haaluma kanaan yeroo yookaan wayita miidiyaan haqa qabeessa odeeffannoo qulqulluu uummataan ga'uu barbaachisu keessatti waan uumameef itti gaafatamummaa seena qabeessa kan akka bahu asumaan dhaamsa dabarsaa. Miidiyaa ijaarsi qofti galma miti.
teknoolojii hidhachuun, humna namaa ga'umsa qabu horachuun, naamusa eegummaa karaa eegeen hojjechuun, dorgomaa ta'uun dhimma murteessaa. Kun akka galmaatti kan laalamu otoo hin ta'in dorgomaa ta'ee miidiyaa dhiibbaa uumuu danda'u taasisuun barbaachisaadha. Kanaaf Jirraa Miidiyaa Neetwoork itti gaafatamummaa seena qabeessa uummataaf biyya tajaajiluu guyyaa har'aa tokko jedhee eegale milkeessee seenaa industirii miidiyaa Oromoo keessatti ashaaraa isaa akka qabu abdiin qaba. Walumaa galatti miidiyaaleen odeeffannoo sobaa tamsaasuun summii jibbinsaa facaasan saaxiluun odeeffannoo qulqulluu qaqqabamaa taasisu, bashannansiisaa barsiisu, akkasumas hariiroo obbolummaa uummattootaa cimsuu imala biyya sabdaneetti milkeessuu keessatti gahee keessan akka baatan aamaa. Imalli keessan fagoo, hojiin keessas ulfaataa ta'uu hubattanii jabinaan akka hojjettan aamaa, akka milkooftan abdiin qaba. Baga gammaddan, baga gamman horaa bulaa deebanaa jechuu barbaada.